Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruftu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala 1.9 waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Gaaffii tokkoffaa irraa yookaan kanneen armaan gadii hirii jedha. Maal jedha? 2.1 hiruu negatiiva 0.3 maal ta'a? 2.1 hiruu negatiiva 0.3 kana yeroo hirtan egaa pozitiiva hiruu negatiivaaf yeroo hirtan maal argattu? Negatiiva argachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu negatiiva meeqadha? Negatiiva 7dha jechuudha. Inni itti aanu immoo baarra kan jirudha. Lamaanuu negatiivadha. Bu'aan isin argattan yookaan riizaaltiin isaa maal jechuudha? Pozitiiva ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu negatiiva 8.4 hiruu 8.4 hiruu negatiiva 0.14 kana meeqa argattu? Asii negatiivaan bada pozitiiva argattu jechuudha. Pozitiiva meeqa argattu? 60 argattu. Nettaan immoo caa yoo ilaallu negatiiva hiruu pozitiivaati. Negatiiva 36 hiruu negatiiva 36 hiruu meeqaati? Hiruu 0.4 negatiiva 36 hiruu 0.4 kanaafuu negatiiva argattu kamma negatiiva hiruu pozitiiva negatiiva waan ta'eef jechuudha. Walqixa meeqa argattu? Kana yeroo hirtan negatiiva ta'uu qabu. Kan isin argattan negatiiva 9 negatiiva 9 ta'a. Ittaan suudhaan daara kan jiru haalaan daara kan jiru maal ta'a kuni? 18 hiruu negatiiva 6 irra 7 miti? Negatiiva 6 irra 7 kana maal gootu? 18 wanniidhaan keessu baay'isuudhaan keessu jechuudha. 18 baay'isuu maal ta'a? Isa kana ol galabbattu isa kana immoo gad deebistu. Negatiiva 7 irra 6 negatiiva 7 irra 6 maal ta'a kuni? 18 baay'isuu negatiiva meeqaati? Negatiiva 7 hiruu 6 kana yeroo waliin baay'iftanii isa negatiiva 7 baay'isuu 18 waliin baay'istanii 6 yeroo hirtan meeqa argattu? Negatiiva 21 argattu. Negatiiva jechuudha. Negatiiva 21 argattu. Ittaan suudhaan irra kan jiru haalaan irra kan jiru maal ta'a kuni? Negatiiva 14 irra 3 hiruu meeqaatidha? 7 irra 9 jedha. Kan akkamiin barreessitu? 14 negatiiva 14 irra 3 baay'isuu 9 irra 7 jechuu dandeessu. Irra 7 jechuu dandeessu. Bifa kanaatiinis barreessuu dandeessu. Bifa baay'isuutiin jechuudha. Sana booda maal gootu? Negatiiva 14 baay'isuu 9 hiruu 3 baay'isuu meeqaati? 7. Kun meeqa ta'a? Negatiiva 126 hiruu 21 meeqa argattu kana yeroo waliif hirtani? Negatiiva 6 ta'a jechuudha. Inni itti aanu faarra kan jirudha. 1.8 hiruu negatiiva 0.03 meeqa ta'a kuni? Negatiiva argattu jechuudha. Negatiiva 60 argattu jechuudha. Inni itti aanu gaarra kan jiru negatiiva 1.5 hiruu 3 meeqa argattu kanoo? Negatiiva 1.5 3 yeroo hirtan negatiiva 4.5 argattu. Inni itti aanu haarra kan jiru 12 hiruu
0.04 kanoo meeqa argattu? 11.96 argattu. Inni dhuma in jechuudha. Negatiiva 1.05 yeroo 3.5 meeqa argattu kana negatiiva argattu jechuudha. Negatiiva meeqadha? Negatiiva 0.3 ta'a. Gaaffii lammaffaan moodelii bal'ina reektaangilii mummurama fayyadamuun lakkoofsota raashinaalii armaan gadii hirii jedha. Egaa waa'ee moodelii reektaangilii mummurama reektaangilii viidiyoo darbe keessatti gadi fageenyaan ilaalleetii jirra. Warreen isa hin ilaalle deemtanii ilaaluu dandeessu viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Kanaafuu amma yoo hojjennu aara kan jirtu kana jechuudha. Jalqaba maal gootu? Boksii hagam kaafna yookiin reektaangilii hagam kaafna kan jedhu ishii kanarraati kan nuti barru jechuudha. Ishii kamirraa? Ishii jalqabaa kana lama guutu tokkorra lama ishii jettu kana. Maal ta'a? Lama baay'isuu lama ida'uu tokko irra lamaati miti reegaa kana. Kana firaakshinii makoo kana gara firaakshinii sirriitti yeroo deebistan jechuudha. Walqixa maal ta'a? 5 ta'uu reeku 4 ida'uu tokko jechuudha. Irra lama maal ta'a? 5 irra asitti lamadha. Irra lamaa jedha. Irra lama walqixa 5 irra lamaati. 5 irra lamaa jechuun immoo meeqadha? 2.5 jechuudha. Kanaafuu reektaangiliin isin kaaftan yookiin boksiin isin kaaftan yookiin saaxinii isin kaaftan jechuudha. Meeqa kaasuu qabdu jechuudha? 3 kaasuu qabdu. Maaliif 3 kaastanii 2.5 ta'uu qaba. Maaliif 2.5 jechuun 2.5 jechuudha. Yeroo saaxinii kana kaasee isinitti agarsiisu saaxinii meeqa kaaftu? 1 2 3 kaaftanii 2.5 miti 2.5 jechuun 2.5 jechuun 2.5dha. Kanaafuu lamaan kana guutee jechuudha. Lamaan kana guutuu isaa ta'ee jechuudha. Lamaan kana guutuu isaa ta'ee isa sadaffaa kana walakkaa jechuudha. Lamaan walakkaa jechuun 1 2 kana immoo walakkaansa kana isa boksii sadaffaa kana isa boksii inni sadaffaa kun immoo walakkaasaa jechuudha. 2.5 jechuun. Kanaafuu boksii hagam akka kaafnu ishii kamirraa barree? Ishii kanarraa barreerra. Ishii 2 guutuu tokkorra lammaffaa jettu kanarraa. Boksii meeqa kaafna? Boksii 3 kaafna. Sadan isaa kun guutuu miti. Lamni guutuudha. Inni sadaffaa kun walakkaadha jechuudha. Kanaafuu kana jechuun ishii kana jechuun immoo akka viidiyoo darbe keessatti waliin ilaalle moodelii reektaangilii mummuramaa yeroo fayyadamtan jechuudha. Kana jechuun 2 guutuu tokkorra lammaffaa keessaa lamarra guutuu tokkorra lammaffaa kana keessa tokkorra arfaffaa meeqatu jira jechuudha. Kanaafuu amma nuti reektaangilicha kaafanna. Reektaangilii 3 kaafannaa jechuudha. Tokko reektaangiliin kun walqixa ta'uu dhiisuu danda'a. Walqixadhaatii fudhadhaa isinii. Reektaangilii 2 3 reektaangilii 3 kana kaafneerra. Egaa tokkorra 4tti qooddu jechuudha. Tokkoonsaa tokkorra 4tti qooddu. Kana jechuun bakka reektaangilii 3 kana maal gootu? Bakka walqixa 4tti qooddu. 1 2 3 1 2 3 kana jechuun bakka 4tti qoodameera jechuudha. Sarara 3 yeroo keessa rarratan bakka walqixaa 4tti qoodameera jechuudha. 1 2 3 amma gaa bakka 4tti qoodameera hundi isaa jechuudha. Maal gootu?
lama guutuu tokkorraa lamaa kana tokkorraa afurii meeqatu jira jechuudha. Ishii kana jechuun amma gaa nuti hin barbaanne jechuudha. Kanaafuu as keessa yoo dibdan jechuudha kalarii garaagaraa fayyadamee isiniif dibaa. Walumaa galatti ishii kana jechuun meeqa jenneerra 2.5 jechuudha mitiire. Kana jechuun 2.5 yeroo dibnu lamaan isaan kana hunda isaa dibneet lamaan kana hunda isaa jechuudha. Lamaan kana haa dibnu hunda isaa jechuudha. Lamaan kana hunda isaa dibdaniit isa sadaffaa kana immoo maal ta'a jechuudha walakkaa isaa dibdu. Walakkaan isaa immoo kamidha jechuudha kunoo ishii kanadha. Ishii kana qofa dibdu. Isa kana ittiin dabaltani. Ishii kana qofa dibdu. Kanaafuu asirraa boksii kana keessa immoo tokkoon isaa jechuudha. Tokkoon isaa maanni tokkorra arfaffaadha. Tokkorra arfaffaadha. Kun tokkorra arfaffaadha. Kun tokkorra arfaffaadha. Kun tokkorra arfaffaadha. Hunda isaayyuu tokkorra arfaffaa barreessitu. Kanaafuu tokkorra arfaffaan meeqadha? Tokko, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meeqadha jechuudha? 10dha jechuudha. 10. Kanaafuu lama guutuu tokko irra lammaffaa hiruu tokko irraa afurii jechuun meeqa nuu kenna? 10 nuu kenna jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin keessuu jechuudha. Asitti yoo barbaadan keessatti barreessuu baattan tokkorra arfaffaa kan alatti tokkorra arfaffaa jechuu dandeessu tokkoon isaa jechuudha. Iddoo kanatti tokkorra arfaffaa jettu. Bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Inni itti aanu immoo kan irratti ifa isinii hin taane asirratti ifa isinii ta'a jechuudha. Mee itti hafuun baarra kan jiru. Ishii kana maal gootu? Ishii kana makoodhaan isa taa'aa jiru kana gara firaashinii sirriitti deebistaniit achirraati kan isin boksii hammamii kaafna, saaxina hammamii kaafna yookiin reektaangilii hammamii kaafna kan jedhu achirraa hubattan jechuudha. Asirratti egaa kana yeroo firaashinii sirriitti deebisan maal ta'a? 3 baay'isuu sadi ishiin kun 4 ishii kanaatiin baay'atti, ishii gadiitiin baay'atti ida'uu 3 isa gubbaa jechuudha. Yeroo meeqaati? 4 isa jalaa jechuudha. Kun maal ta'a? 12 irratti 3 meeqadha? 15 irra 4ti. 15 yeroo 4ti. 15 immoo 4f yeroo hirru meeqadha? 15 irra 4 jechuun meeqadha? 3.75. Kanaafuu reektaangilii isin kaaftan meeqadha jechuudha? 4 kaaftu jechuudha. 4 kaaftu. Maaliif 3.75 waan jedhuuf jechuudha. Ishii kamtu nutti himaa? Reektaangilii amma kaafnu yookiin boksii amma kaafnu ishii kanatu nutti hima. Kana jechuun ishii kana keessa jechuun 3 guutuu 3 irra 4 hiruu 3 irra 4 jechuun kana jechuun jechuudha. 3 guutuu 3 irra 4 keessa kana keessa 3 irra 4 meeqatu jira kan jedhudha kan nuti barbaannu. Kanaafuu boksii meeqa qabna? Kaafna boksii 4 kaafna. Maaliif kaafna? 3.75 waan arganneef jechuudha. 4 kaafna. 4 yeroo kaafnu mi'a kaafnu tokko jedha. Isiniifan kaasa. Tokko jedha. Lama
sadii, afur. Afur kaaftu sana booda reektaangilii kana maal gootu bakka wal qixaa afuritti qooddu. Maaliif ishiin kun asitti jala afurii waan nuun jettuuf jechuudha. Reektaangiliin kun bakka afuritti qoodamuu isaa nutti hima waan ta'eef jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur bakka afuritti qooddu. Tokko, lama, sadii, afur bakka wal qixaa afuritti qooddu jechuudha. Bakka wal qixaa afuritti qooddu. Egaa sadii tuqaa torba shan mitiire? Sadii tuqaa torba shan. Kana jechuun sadan kun reektaangiliin sadan kun guutummaatti dibamaniit ni dibdu. Kun kalarii biraatiin isinii dibaa jiru kana. Sadan isaanii dibamaniit inni arfaffaan jechuudha. Ammam isaa dibama jechuudha? Parsantii 75 isaa dibama. Dhibbantaa 75 isaa dibama. Kana jechuun kun ishii kana dibamaa jechuudha. Kanaafuu ishii kana qofa. Kanaafuu kun ishii kana qofa. Maaliif sadii tuqaa torba shan jechuun haga kanadha jechuudha. Sadan isaa guutuu dibamaniit inni arfaffaan haga kanaa ta'a jechuudha. Haga kanaa dibdu isaa arfaffaa irratti sadii tuqaa torba shanidha jechuudha kun. Kanaafuu asirraa maal barbaaddu? Sadirra afurii meeqatu jira kan jedhu barbaaddu. Sadirra afurii jechuun gaa reektaangilii tokkoon isinii fudhadha. Reektaangilii wayii bakka afuritti yeroo qooddan tokko, lama, bakka afuritti qooddan bakka wal qixaa afur ta'uu qaba. Bakka wal qixaa hin taane taanaan sadirra afurii jechuu hin dandeenyu. Bakka wal qixaa ta'uu qaba yeroo qooddan. Amma ani isin jedhee naan sararaa jira. Safara waan hin qabnedha. Isin jedhee sararaa jira. Isin afuritti qooduu qabdu. Yoo asiif as gidduu seentimeetira tokko ta'e inni kunis seentimeetira tokko ta'uu qaba. Inni kunis illee akkasuma. Lama soo ta'e tokkoon isaa seentimeetira lama walirraa fagaachuu qaba jechuudha. Tokkorraa kanaafuu asitti sadirra afurii jechuun arfan kana keessaa boksii arfan kana keessaa sadi kan dibame jechuudha. Kana jechuun sadirra afuriiti. Kanaafuu as keessaa sadirra afurii meeqa akka ta'e barbaanna boksii kana keessaa. Kanaafuu gaa yeroo barbaannu sadirra afurii asitti ishiin kun tokko asii yeroo lakkooftan tokko, lama, sadii mitiire? Sadirra afurii sadirra afurii tokko arganneerra. Asiis ni lakkooftu tokko ishiin kun asii boksii tokkodha. Asii lama, asii sadii kalarii biraan isinii fayyadama. Asitti tokko arganneeti jira. Sadiidha mitiire egaa asii boksii sadii kan nuti barbaannu jechuudha as keessaa. Sadii arganneerra. Asiis sadii lakkooftu tokko isa asii faana dabalatee jechuudha. Gamatti ceetaniiti isa asii faana asii tokko qabna. Asii lama barbaanna jechuudha. Ishii kana faana. Kanaafuu asii meeqa ta'e? Asii tokko, lama, sadii meeqa ta'e? Lammaffaa arganne jechuudha. Lammaffaa arganne. Meeqa? Sadirra arfaffaa jechuudha. Inni itti aanu immoo asii barbaaddu. Asii lama qabna. Asii immoo tokko barbaaddu. Kanaafuu asii ishii kana lama qabna. Gamarraa isa boksii sadaffaarraa jechuudha. Tokko fudhattu. Meeqa ta'a? Sadirra afurii sadaffaa arganneerra. Asii tokko, lama, sadii. Sadii mitiire boksiin asii isaan kun sadan. Meeqadha? Meeqaffaa arganne? Meeqaffaadha? Sadirra
afurii arfaffaa arganne. Itti aansuudhaan sadirra afurii sadii barbaaddu miti jedhe 1 2 3 sadii jechuudha. Meeqa ta'a? Inni kun immoo sadirra afurii ammas arganne. Kanaaf sadirra afurii meeqadha? 1 2 3 4 5 meeqadha jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Deebiin keessan meeqadha? 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu ammasin akkasiin ibsitu jechuudha. Yeroo moodelii mummurama reektaangiliitti yeroo fayyadamtan jechuudha. Kun bifuma kanaatiin kan isin keessan jechuudha. Inni nuti hojjenne sirrii ta'uusaa mirkaneeffachuuf ilaallume lakkoofsa kana kanaaf hirtuu jechuudha. Ishii kana jechuun lakkoofsa 3 guutuu sadirra arfaffaa jechuun 15 irra meeqaaf inni 4 finne dura hiruu sadirra 4 jettu. Kana jechuun baay'isuudhaan yeroo hojjettan ol galagalchitu isa kana immoo gad deebistu. Maal ta'a? 4 irra 3 ta'a. Sana booda 4 badaa maal ta'a? 15 irra 3 ta'a. 15 yeroo 3 meeqadha? Wal qixa 5 ta'a. Kanaafuu 5 miti kan nuti arganne jechuudha. Inni hojjenne sirriidha jechuudha. Booksiin nuti hojjechaa turre moodelii reektaangilii fayyadamuun inni nuti hojjenne sirriidha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gaaffii sadaffaa waliin haa ilaallu. Gaaffii sadaffaa kanneen armaan gadii shallagii jedha. Kanneen armaan gadii shallagii jedha. Mee waliin haa ilaallu tokkoon isaa jechuudha. Asirratti 2.1 hiruu 2.1 hiruu meeqaati? Hiruu negatiiva 0.3 ida'uu 0.2 2.1 hiruu ishee as keessaa yoo furru yoo shallagnu ishee as keessaa jechuudha. Negatiiva 0.3 ida'uu 0.2 yeroo walitti daatan meeqa argattu? Negatiiva 0.1 argattu. Kanaafuu maal ta'a? 2.1 hiruu negatiiva 0.1 meeqa dhufa? Meeqa argattu kana yeroo waliif hirtan? Negatiiva argattu. Negatiiva meeqa? Negatiiva 21 ta'a. Baarra kan jiru immoo maal gootu? Ishii kana walitti daatu 6 ida'uu 4 jedha. Hiruu kan akkasiin haa hojjennu. Hiruu yaa jennu hiruu 0.5 isa gubbaa yeroo walitti daatan 10 irra meeqaati? Negatiiva 0.5 10 hiruu negatiiva 0.5 meeqa dhufaa? 20 argattu jechuudha. Maal? Negatiiva 20. Negatiiva 20 argattu. Caarraa kan jiru immoo 8 hir'isuu 3 hiruu 6 maal gootu? Jalqaba 8 hir'isuu ishee as keessaa yeroo salphissan maal ta'a? Kana jechuun 1 irra 2 ta'a. Ishii kana firaakshiniidhaan yoo keessan jechuudha. Kana jechuun 3 irra 6 jechuun kan yeroo salphissan 1 irra 2 ta'a. Kanaafuu 8 hir'isuu 1 irra 2 jechuudha. 8 hir'isuu 1 irra 2. Kun maal ta'a? Kana yeroo qaxxaamuroo baay'istan as jala tokko jirti. 16 hir'isuu 1 irra 2. Kana jechuun immoo 15 irra 2 dhufa jechuudha.
15 irra 2. Inni itti aanu immoo daarra kan jiru haa ilaallu. Daarra kan jiru. Daarra kan jiru negatiiva 7 irra 6. Negatiiva 7 irra 6. Negatiiva 5 hiruu meeqaati? Hiruu 6. Maal gootu kana asitti ishii kana negatiiva 7 irra 6 jedha. Ishii kana immoo maal gootu asitti hir'isuu jedha. Hir'isuu 5 irra meeqaati? 5 irra 6 jettanii barreessitu ishii kana jechuudha. Ishii mallattoo hiruudhaan jirtu kana. Sana boodasii wal fakkaataa waamsaan isaa wal fakkaateetii jira. Maal gootu isa gubbaa kana walirraa hir'isu jechuudha. Negatiiva 7 irra negatiiva 5 meeqa? Negatiiva 12 irra 6 ta'a. Kun meeqa ta'a? Negatiiva 2 arganna. Irra kan jiru dursa ishee as keessaa kana hojjettu jechuudha. 23 hir'isuun taatu ishiin kun ishiin as keessaa jechuudha. 23 hir'isuu 15 hiruu 8 isa gubbaa yeroo walirraa hir'istan meeqa argattu? 8 argattu. 8 irra 8 ta'a. Wal qixa 1 argattu jechuudha. Inni isaan faarra kan jiru immoo 2 irra 3 2 irra 3 asittan isinii barreessaa. Ida'uu 6 hiruu negatiiva meeqaati? Negatiiva 4ti. Kana maal gootu isa gubbaa kana 2 irra 3 ida'uu 6 hiruu jettu. Hiruu negatiiva 4 jettu. Ishii asii mallattoo hiruu kana bifa irra kan jedhuutiin hojjenne jechuudha. Ishii kanaatiin fayyadamneeti kan nuti hojjennu. Sana booda isa gubbaa kana walitti hidhaatu. Isa gubbaa yeroo walitti hidhaatan qaxxaamura baasistu. Qaxxaamura yeroo baasistan 2 ida'uu meeqa ta'a? 2 ida'uu 3 baay'isuu 6 meeqa? 18. 18 irra negatiiva 4 ta'a. 2 fi 18 walitti yoo hidhatan 20 hir'isuu hiruu 20 hiruu negatiiva 4. Kana meeqa argattu? Negatiiva 5 ta'a jechuudha. Negatiiva 5 argattu. Inni itti aanu amma faa hojjennee miti gaarra kan jiru haa ilaallu. Gaarra kan jiru ilaallu maal gootu? Negatiiva 2.3 hir'isuu 1.2 hiruu bifa over kan jedhu bifa irra jedhuutiin hojjettu. Ishii asii mallattoo hiruu qabdu kana jechuudha. Bifa kanaatiin waan barreessuu dandeessaniif jechuudha. Irra negatiiva 0.7 isa gubbaa lamaan yoo walitti hidhaatan meeqa argattu? Negatiiva 3.5 argattu. Irra negatiiva 0.7. Asiin negatiivaan balleessu. Negatiivaa yeroo hortan poozitiivaa waan ta'uuf jechuudha. Kanaafuu meeqa argattu? 5 ta'a jechuudha kun. Har'a kan jiru asitti ishiin kun 0.7 asitti negatiiva baay'isuu negatiivaa meeqadha? Asitti poozitiiva taati. Ida'uu jettu gaa. Ida'uu 0.9 jettu. Hiruu negatiiva 0.4 isa gubbaa lamaan yoo walitti hidhaanu meeqa argattu?
tokko tuqaa ja'a hiruu negatiiva afurii jettu. 0.4 otoo hin taane negatiiva 0.4 walqixa meeqa nuu kenna kuni? Negatiiva 4 nuu kenna. Negatiiva 4. Inni dhumaa iin jechuudha. Maal gootu? Negatiiva 9 irra 6 irrisuu tokko tuqaa tokko irra 3 tokko tuqaa otoo hin taane tokko irra 3 jedhu. Sana booda maal gootu? 9 negatiiva 9 jechuudha. Irra ishii kana qaxxaamuruu baaftan as jala tokko jirti. 18 irraa tokko irra 3 ta'a. Kana jechuun negatiiva 9 irra 17 irra meeqaati? Irra 3 ta'a. Sana booda maal gootu? As jala tokko jirti negatiiva 9 jala jechuudha. Sana booda maal ta'a kuni? Negatiiva 9 baay'isuu 3 irra 17 ta'a. Kana jechuun meeqa ta'a? 20 negatiiva 27 negatiiva 27 irra 17 ta'a. Gaaffii arfaffaan hiruun lakkoofsota raashinaalii irratti amala jijjiirraa iddoo fi amala jijjiirraa cuftuu akka hin qabne fakkeenya kennuudhaan agarsiisi. Egaa hiruun amala jijjiirraa iddoo hin qabu. Lakkoofsa raashinaalii irratti jechuudha. Amala jijjiirraa iddoo hin qabu. Akkasumallee amala jijjiirraa cuftuu hin qabu. Fakkeenya yoo fudhattan amala jijjiirraa iddoo haa ilaallu. Amala jijjiirraa iddoo. Fakkeenyaaf 3 hiruu 2 fi 2 hiruun 3 walqixa miti. Kuni walqixa miti. Kana jechuun 6 hiruu 2 fi 2 hiruun 6 walqixa miti. Kan fakkeenya kanaa fudhachuu dandeessu. Kun walqixa miti. Maal jettu amma? 6 hiruu 2 miti walqixa 2 hiruu 6. Amala jijjiirraa cuftuu irratti immoo yoo ilaallu 1 irra 2 hiruu 2 irra 3 hiruu 2 irra 3 hiruu 4 irra 5 kanaa fudhannu. Kuni walqixa miti. 1 irra 2 hiruu amma egaa amala jijjiirraa cuftuuti kan nuti ilaallu jechuudha. Akka inni hiruu irratti hin hojjenne mirkaneessina. Hiruu 2 irra 3 cuftuu keessatti jechuudha. Asitti immoo hiruu jenna. Hiruu 4 irra 5. Kana fakkeenya fudhachuu dandeessu. Mee waliin haa ilaallu akka inni walqixa hin taane jechuudha. Asirratti jalqaba ishee as keessa jirtu hojjettu. Kana jechuun 1 irra 2 hiruu jechuudha. Sana booda ishii kana jechuun 2 irra 3 hiruu 4 irra 5 jechuun ishii kana baay'isuudhaan yoo hojjettan meeqa ta'a? 2 irra 3 baay'isuu 5 irra 4 ta'a jechuudha. Asitti ishiin kana yoo salphistan 1 irra 3 baay'isuu 5 irra 2 taati. Kun maal ta'a? 5 irra meeqaati? 6. Ishiin as keessaa meeqadha jechuudha? 5 irra 6dha. Hiruu meeqa jenna? Hiruu 5 irra 6 jenna. Sana booda isa kana yeroo hirruu ammas deebisnee jechuudha. Maal gootu? 1 irra 2 baay'isuu 6 irra 5 jettu. Kana jechuun meeqadha? 6 irra meeqaati? 6 irra 10 ta'a kun. Kana yeroo salphistan 2 meeqa? 2 3 ta'a. 2 kun 5 ta'a. Kanaafuu
inni as gamaa kun inni kun jechuudha. Meeqa arganne? 3/5 arganneeti jirra. 3/5 arganneeti jirra. Amma immoo isas gamanaa kana ilaalla. Meeqa arganneerra? 3/5 arganneerra. Isasii kana immoo ilaallu. Jalqaba ishee as keessaatti kan isin hojjettanii tokkorraa 2 baay'isuu meeqaati? 3/2 jettu. Kana meeqa ta'a? 3/4 ta'a kun. 3/4 ta'a. Ishiin as keessaa kun jechuudha. Ishiin cuftuu keessaa. Meeqa arganneerra? 3/4 arganneerra. 3/4 hiruu meeqaati? 4/5ti. Kan ammoo akkamiin barreessuu dandeessu? 3/4 baay'isuu 5/4 jechuu dandeessu. Bifa kanaatiin barreessuu dandeessu baay'isuudhaan jechuudha. Kaalkuleeshinii isaatiif akka nu mijatuuf kanaafuu kana yeroo waliin baasisan meeqadha? 15 meeqaati? 15/16 ta'a. Kanaafuu 15/16 fi 3/5 wal qixa? Wal qixa miti jechuudha. Fakkeenya kanayyuu yoo fudhattan gahaadha jechuudha. Kunoo wal qixa miti. Mirkaneeffanneerra jechuudha. Amala jijjiirraa iddoo fi amala jijjiirraa cuftuu hin qabu jechuudha. Eenyu? Hiruun. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 1.4 hojiirra oolmaa lakkoofsota raashinaalii jiruu fi jireenyaan wal qabate kan jedhu walitti deebinaa. Nagaan naa tura.